shamara akka gaarii kabaja ammoo shamara maaltu kabajuu na dhorgichu jira mee yoo dubartiin jettu mee naa ergime keessaan naa ergime yoo jettu subhanallah wallahi waan nama jaalachiisuu miti irraa of gabaabsaa isiniin jedha antiyatu ergaan tanuma wallahi tanuma isinii himaan wanni biraa wanni isinii himulleen jirtu tiyatanuma warri manaan guddifachuuf vaayiralii manaa kaafachuuniif deemuun haa deemuun isiin ammoo wanni isii irraallee xiqqaatu hin jiru wanni isii irraallee wannaa ta'u hin jiru haati faate haadhuma faateeti isinis isin gorsa shamarran tiyya obboleeyyan tiyya obboleettii teessan ama obboleessa keessan cabnana isaan fedhina yoomillee hadhas borus cabnana nama saniin fedhina ajalo salaam alaikum Waalaikum salam Abba Abdallah. Nagaa jirtani. fayyuma akkam jirtan Fayyawa. nagaa wallahi Abshira bakka inaarina isinillee ni dhugatti wanni haadha faate ittiin jedhamaa jiru nama dabbara. no da yusummaadha ani nanagai jibril ani yo obboleettii tiyya keessaanu ijoollee kutaa arsii hadda irraa waa qolachuu qabdu yoo jarri gabbaatee waa jettuun akkam Haadhu koo dubbanne wallahi sirrii miti. Ani edda dhaga'ee waan kana wallahi hedduu garaana nyaatte. ijoolleen teenna gabbaatee isii arrabsitu akkam silaa namni hadda waan irraa qabu qabu eenyu Namni beeytani amma sa'aatii kana keessatti namni baay'inaan mana ifachuudha akkuma isin jettan sani. aboo mana ufachuu malee wanni kun amma wanni ammaan tana jiru takkallee hin jiru namallee wal arrabsuu haa dhiisan Amma isinillee mucattiin ofitti haa deebitu. Kalli walli wanni namni jedhu maal nama godha jechi namaa maal nama godhaa miti. Tokkoffaa mucattiin ofitti haa deebitu gorsa. Kabiraan immoo nama kiiloo hin qabne ka waa'ee siyaasa ullee baay'ee irraan haasa'ina. Uummanni asirra jiru hedduun kiiloo hin qabu hin beektan. no wallahi billahi sallahi akka dubartii kabaju akka dubartii an kabaju wallahi jaalo dubartii akka an kabaju dubartii akka an jaala tafeeto yoo naan jette mataa lafa qaqqabee deema ammoo mana hedduu arge dubartiin abboonatti ergime naa ergime dubartiin mee maal naa ergi jette fakkeenyumaaf jedhu udu viidiyoo wannummaan isii ala hin jiru udu ala jiraatee dubartiin akkamii mee waa naa ergaa jette Mee maa erganiif yoo erganiif hoo maal godhu? Abdallah naaniye akkami jaalallee hoo jirtaa? nagaa akkam Jaalallee hoo jirtaa? miira keessaa na baafte nagaa akkam Baga nagaa taate waan nan nagaadha akkam silaati? nagaa wallahi Okay, tajiba ammaan tana fakkeenya ammaati akka gandatti gabbaa qoladhaa jettee ganda kamii fi ganda kamtu wal dhoorgatame naa hin. nagaa ikaa ati wannuma negatiivi keessaa laalini na nagai eenyu naannaati naannaat naannaati Abba Abdallah. tokkoffaa ati Nin dhagaa. ati jaartiin Sin dhagaa haas. ati jaartiin jaarsuma jala baatii bootama inni fuudhe baati ati jaartiitiyya ganta irraa maaltu waasi godhaa miti so kanaaf an amma wannummaan itti aare hadha dubartiidha dubartima hundatti aare hadhaan naannaati dhalaa hundatti aare dhalatti aaree siin jedhe dhala aaruu hin danda'u Dhalaan maal gootee siyaasi gara yaa aaruu dandeessa yaani maal si godhan fakkeenya amma akkanatti noormaalii oduu daabboon haadha faaxeen jirtu jammaree jiraatte wanni angasta kana gammachiisu hin jiru dheeffama garuu natti naaree naa malee isuma dhugaatiin isinitti waan keessa hayya jiru. Soban jaaladhu sii galee silaa dubartiin tokko qaamni dubartii tokko yoo gabba'u nama naasisaa anis dubartiidha jechuun namatti dhaga'ama akkasumaame. Garuu an amma dubartii ishii biraan deeggaru ishii tan osoo dhufte wallahi laazim nan fedha naamani Abba Abdallah. maaliif feetalaahin
Haqa waan keessa jiruun sitti mee jaalattanii feetan ganna buuftan feetan ol na baaftan waan keessa hojii jiru eenyu sodaadhaaf hin dhiisu. Siigalee yookaan mana kan kee gasti tanarran jira jee waan sodaadhu siigalee. Tokkoffaa maali jennaan gaafa ijoolleen garteera haqa walitti himnaa beekadha dhugaa. Isinis intala Oromooti akkasuma miti jibbaa lafelleen qabu fi garuu yoo ta'ishii gad dhufte garuu hedduuta kana gammachisa. Siigalee maaliif jennaan kanaan dura warra hudduu qullaa deemu kana arrabsuu warra eegate qubaaf naqu kana arrabsuu kana eegxee sappoorti godhaa turte jarri sunis Oromoodha wanni kun narra gahaa jechuun isitti xiqqaate akkamitti eegxee achirratti sappoorti gootii isiin dubartiidha fakkeenyaaf dogoggora moo dogoggoraa miti ijjati yaa'in arge kijibarran kaa'uni siigalee achi eegxee ijoollee sappoorti gootee ijoollee arrabsiisaa turte duba gizee sallaalte hogguu qaamni isii dhufa nama kanatti wanni ijoollee sanitti dhagame isiinis arguu qabdiidha siigalee isitti haadha ga'amuu yaada jedhunna keessa jira siigalee hagam takka akka wanni nama gadii nama miitu eenyuutu arge warri ijoollee warra qullaa dhufu kanaan ashoofu utu argan hedduu takka dasna jaa maastar kana galchi nama yaada qabu siigalee saniifuu hudduun haadha faaxa yoo dhuftees baga dhufteen jaan akkanatti namarra irra itti gammachuu qaburraa nama tokkoon buusi warra jata yaada kiyya bilisaaniif saddeewan bu'ees rakkoo miti Simbusu, wata kasi aimu. Nafiyat faaxillee walitti qabna. Wasitti ahimu naannati. Amma isiin hin baane warri hadda amma haadha faaxe irratti duulanii manaan guddifatu jirani kana taate jedhani hundinuu kunno birankii taatan jechuudha. Wanni kun hundinuu waan jiru miti birankii taatani nanageessa Abba Abdallah wanni haqa yoo dubban ayyasin dhagaa dhugaa rabbi yoo dubbanne wanni lubbuu xiyya balleessisu an akka anatti guyyaa qaama kiyya qullaa alatti of arge mana kan kee arrabsoon tokko akkan jirre dhageessee haasaa sirrii ta'e haasofna walitti yaadaan mormina ni ta'a in ta'u bas siigalee yoo dhugaa tokko dubbanne jechuudha anaan akka anatti gaafan qaama kiyya qullaa akkasitti of arge wallaahi sanan qabri galatti namana maaliif jennaan wanni hangas takka addunyaarra nama xiqqeessu hin jiru beekhi maali jennaan amma nuyi nama arrabsinaa isintu baalagee nuun jaa namoota baay'ee Abba Abdallaa waggaa 8 miidiyaa kanarra jira warra qubanatti naatee miciyyoon tun baalagee nama gurguddaa ama jaarsa nuti asirraa afaan banne malee takkaa namni qaama kiyya qullaa miti meen naanaati ammiiseen jara Abba Abdallaa takkatti mubarak nama normaalii na arge malee siigalee saniifuu baalagee warra akka saniiti jeeti namana. Tasanirraa asii ammoo ishiin baay'ee tokko deeggaraa turte ijoollee qaama qullaa warra dhufan kana warra arrabsu bira dheeyxee sappoorti godhaa turteen siinjee baranaa fi bara dheengaddaa'an ijjati yaa'in baranaa miti bara dheengaddaa fi bara darbe waggaa meeqa asirra jirra yeroo meeqan isii argaa ture boleesso namni kanallee dhufe an normaalii bagarraa dhufeen jaa kanatti. Ijaan arguu kootitti gammachuu. Ammoo dhufne mee Mubaarak erga dhume. Assalaamu alaykum. Tayyib yoo dhufuu baate akkamitti dhageeffadhu Abba Abdallaa yoo dhufini akkamitti maaltu du'a isii yaachise mee addunyaa tanarraa yoo dhugumatti qaama kan keentee maaltu lubbuu ta'e baasu yaachise an amma kanatti waan tokko lubbuu ta'e baasu na yaachisu garuu yoon qaama kiyya qullaa akka sanitti alatti of arge wallaahi anaatu lubbuu ta'e balleessa naama siigalee isa kana wanni sii gadi sii olitti lubbuu ta'e of keessaa nama baasifti yoo kanan ta'e wanni nama lubbuu nama baasisu hin jiru kanatti amani. Ma barreeffama kana isii barreessee miti boo'icha san isii boo'ee miti xayyi maali sababa san nutti himaa namni hundi amanee anas ta'e namni kamuu maarree waan jeetan ta'a. Kootu soddaan nagalchaa jedhu jira soddaan. Waan siin jedhu. Salaamu alaykum. Waalaikum salaam soddaa. Nagaya fayyada. Mee Abba Abdallaa guuta ka anaaf naanaatti walitti nu dhiisi mee yoo na ayyamte naanaatti silanii sodaadhaan. Lakki na sodaatini garuu gaafa dura komti mana sodaatan intalo jaartiitii yaameeti intuqin naannaati intuqin sodaa baala gitti nama arrabsitu beekaa malee nama kun namni isi bootaan jiru naman tuttu haya kalaas eega akkas taati naanaati amma ati sababallee himtee jirta sababa garuu gaan himne fakkeenyaaf wanni yoo gadi hin bahin jiraatte wanni gartee isiin akkatti boochuuf maalii jetti
fakkeenyaaf isiin tun kaayiroo keessa jirti intala dubartiiti intala dhalaati gaddi gartee takka gartee wanni isiin naqatte san wanni maali piroosesni isiin jaansan naqattee wanni isiin abdiin eeggattu jalaa dhaabbatee ta'uu danda'a. Miciyyoon tun kaayiroo keessatti illee namarraa achi baateeti sila amma namni gaafa haati faatee salphatte miidiyaa kana akka namni yaatutti hin baanaa beekan garuu nama sanii miti. Silaa namni haati faatee hoggaa salphatte gammadu keessaa jee kan namni yaadu anafa ture. Garuu wallaahi wabillaahi watallaahi namni akka anaaf haadha faatee ol jaalatu miidiyaa kanarra ni jira jee yaatu. Ammoo jechuun wallaahi isii jira isii faarsa jeetii minaanaatti dhagaye. Maaliifin kana jee beektaa? Fakkeenyaaf arra yoo nani gartee haadha faatee tana yoo dhugaa sitti mee kunoo maastar kana jala jiru kanaaf yaani inshaallah haga tokko namni sirriitti naaf inni wal beenu naaf isaa meeti haasayyaatti fufetti fufe amma nabba Abdalla kanas nan kabajaa. Taate okay nuti waan ittiin nu arrabsitullee hin dubbannu inshaallah rabbi nu eegu. Ana garafa hin dubbattu isiin hin dubbattu ana garafa. Taate laal. Amma wanni goonu maastar abshira sodaatiin kadiirii sodaatiin kadiirii. Taate naanaatti teenyaayyee. Laal jara keenya wanni naanaatti gaafachuu fedheen. Fakkeenyaaf isiin tun gaddi adda addaatti dhagaamee waan dubartiidha. Dubartii namuutu ni beena. Haati warraa keenyaa gaafa nu wal dhabde ol seentee badala nu arrabsitu. Badala nutti garagaltee jecha nuun jettu boo'ichaan fixatti. Teenyu nu dubartii nusis taatu sanuma. Tarii kanaa jettee boo'uu dandeessi. Ati wanni isii boochisu maalii jettee boochisiisan jala jirtamoo? Moo viidiyoo isii tun mee maali mee wanni yaanii jechuun mee sababa gaa tokko kan nuti illee sirraa fudhannee dhugaa baanta siin jennu maali? Laalammaa isaa sirrii haasofna yoo ta'e amma haqiqatan soban amma dhugaa irratti hin deebina. Gizee bakka sobaa dhaqnes ajandaa kana beekadhu akkuma abbaan manaa sitti fideetitti wajjin oofuu danda'udha. Akkasuma miti maastar wayin sobe saniif amma isaa dhugaa taasofna yoo jettan noormaalii an akka anatti isa rabbinatti ragaa ijetiyyaan viidiyoo ishiin agarre hijibuun haraama sii galee. Tasanirraa hafte ammoo osoo dhufte hedduu na gammachiisaa yaada ja'uun dubbadhe malee viidiyoo si noormaalii ijetiyyaan hin garre rabbi haqarra harrabane sii galee anis dubartiidha siinis dubartiidha. Jibbara biraa dhuunfatti walii qabaatuu dandeenya. Garuu bakka dhugaasiin qabdutti dhugaasiitiin jira. Akkanatti ijjetiyyaan viidiyoo siin agarree. Garuu wannummaa lubbuu namaa tana nama baase namni lubbuu ofii tana baasu itti yaadu yaa Khadiir ispoonsaraa miti. Maa ijoolleen kunoo $15 $20 nama Masrii tana keessa amata meeqa dalagee dhabifaa jira. Haysiin irra TikTok irra tattabattee fidde kana osoo hin taane sii galee hangam takka tadhabdu maa obsaniituma hunoo sassabaranii tattaanii du'a takka ayyaannee jechuu kiyya wanni addunyaa tana irratti si miidhu Abba Abdalla haqiqatan hin sobina. Qaama qullaa of arguun hedduu takka nama salphisa. Akkasuma miti yoon sobuu baadhe. Wanni lubbuu tantee si baasisiisu si yaachisu akkuma san qaama kan kee wanni si gadi si ol dabartee ofii olitti si miiti. Si galee an akka anatti isa kana malee hin jiru jeetti fudhadha. Garuu noormaalii garuu viidiyoo si jetiyyaan hin argine kijiboon bakka dhugatti dhugaan dubbadha yeroo bakka sobaa dhaqes akka abbaan ajandaa mana sanii fidateetti. Waan akkasiitiin siin ja'a. Taate eega kana taate gaa. Amma viidiyoon sii tunis hin jirtu jenne. Amma Abba Abdallaa faanis hin jirtu jaan. Haya yoo jirreo. Hin jirtu jechuu dandeessu barra Khadiir maali jennaan ma akkamitti hin jirtu jechuu dandeessa fakkeenyaaf nuti hin agarre Allahu aalam nuti jiraatus ni dandeessa. Naanaatii teenya obboleettii xiyya qaali. Namni kun daabbummaa fi waan gabbaateef qofa namni kun miidiyaa irra gadda ibsate jechuudha. Laki daabboo tana abbadduudha baleessoo aalii fira keetii fi aalamaa fi hunda jala kararraa simeessiti namni hundee laala fuula kan ka'ee agare wallaahi. Mee nama biraatti illee yaada kenninaa naannaati. Jaarsa kee biratti sagalee ol fuutee hin dubbatin yaa suuta. Inshallah. Master. Jibril. Master. Kota dhiifama sodda afaan isin qabne. Shiraan guma kanaan naanaatti irraa adda baafadha jeetti malee. Ayyee sodda. Ammoo naanaatti